Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa fayyaa hordoftoota kushin tartiimetti nagaa qabdu fayyaa har'a barumsa tokko isinii qabadhee dhiyaadha torban keessatti guyyaa tokko gadhiisuu waan barbaadeef barumsa kana maalii fi haala amma ijoollee keenya keessatti ijoollee shamarranii irra jirru irratti baay'ee rabbaan illee akka dubartii ta'e takkatti akka waan dubartummaan natti dhagaamutti shamarran keenya kan karaarraa badu jiru kan sababa jaalalaatiif miidhamu jiru kan sababa jaahinaafaatiin ijoollee dhiiraa miidhu jiru barumsa tokko maaf hin kennine waan irraa beekurraa waan dubbiseerraa maaf irraa haasofne jedhee sammuu kiyya hojii haasaa ture saniif immoo miidiyaa waan qabuuf miidiyaa maqabu irratti maaliif isin gargaarree maal rakkoo qaba jedheetiin dhufe maasiitanii ijoollee shamarranii garaan isaanii baay'ee laafaadha shamarran baay'ee garaa bal'annaa kanaafuu barumsi kun isin fayyada jedhee waan yaaduu fi barumsa kiyya kana sammuu keessa qabadha maal seetanii tokkoffaa kutaa itti aanullee dhufa barumsa kanarra jechuudha tokkoffaa maal seetanii dhiirri akkamitti yoo si dhiisu maal sitti agarsiisa kan jedhu irraa jalqabuu barbaada dhiirri yeroo nama jibbitu hundamuu yeroo si feene yoo na feene taate waan mul'istu malee deemtu hundoo nutu ijoollee shamaraa tanatu waan barbaanni si barbaadu fa'aa jennee yoo sadhiisna ijoollee dhiiraa garuu akkasii miti waan namatti agarsiisaa deemti waan jedheef qaba waan argeefillee waan dubbisee kitaabarra jiruufillee ragaa qabatamaadha maal seetanii ijoolleen dhiiraa yeroo sin dhiisuu barbaaddu maali kan kana dura akkam nagaa bareedduu fayyaa jirtaa jedhee miseejisi 24 si barreessaa kan turu gaafa si jibbuu barbaadu maal sitti agarsiisa seeta naxibi tokkoffaadha qabadhu kan qara sa'aatii 24 si barreessaa turu daqiiqaa si barreessaa turu maaliifin jaalataa si jaalataa baay'ee walii barreessaa turtan yeroo si jibbuu barbaadu maal siin jedhaa bareeda ko akkam jettee yeroo ati dubbistu akkam nagaa fayyaadha siin jedha yeroo kanammoo mucaan kun amala jijjiirateera already sin barbaadu si galee suutaan si dhiisuu waan barbaaduuf bareedduu ko akkamii fayyaa si du'aa jettanii yeroo boolii barreessitassa irraa dhiise taanaan akkam nagaas deebise lash si godhe taanaan dhiirri kuni siif hin ta'u hin kadhatiin faana hin deemin dhiisi yoomaan gabaabbadhu waan sin barbaanneef duraayyuu injoo si waliin godhuuf si waliin wanna jechuuf waan barbaaduuf dhiirri kun siin ta'u kanaafuu faanallee deemtee ofiin miidhini isaallee rakkisini ofiillee rakkisini yoomaan gabaabbadhu sin jechoo barbaadeeti tokkoffaadha lammaffaa immoo maal seeta lammaffaa yeroo ati yaada dhiyeessituuf gara bultiitti waliin deemtee bultii kee ijaarachuu waan barbaadduuf waa'ee bultii keetii walii haasoftaa waan haasa'uu barbaaddu ufafoo wantoota akkanaa godhachuu qabna wantoota akkanaa godhu yoo mucaan sun yaada kan kee kana hin fudhanne taate yaada ati timtu kana yoo hin liqimsamneef taate yoo immoo isa dhiisee yeroo waan biraa sitti haasa'u ta'e fakkeenyaaf waan biraa sitti haasa'a inni waan bakka jiruu haasa'uu waan hin barbaanneef maaliif ufafoof sin barbaadu mucaan kun yoo ati ka ufafoo isa barbaaddu ta'e yoomaan irraa gabaabbadhu mucaan kun sin jaalatu osoo si jaalatee yaada kan kee kana fudhate wantoota akkanaa waan jedhee yoo kasi walii haasa'u ta'e mucaan kun si barbaada already waa ufafoo si walii haasaa taanaan yoo garuu waan ufafoo keetii si waliin haasofne ta'e ati hui haasofta garuu yeroo hunda waa'ee jiruu ufafoo keessanii akkamitti akka jiraattan yoo akka wal fuutan waa akkana hoo ka ati haasoftu yoo inni kan haasofne mucaan kun sin barbaadu yoomaan irraa gabaabbadhu maaliif waan sin barbaanneef si walii haasa'uu hin barbaadu dhiirri kamuu waan jiruu ufii jechuudha woo nama hin barbaanne nama hojii haasa'uu hin barbaaddu siin galee kanaafuu naxibii lammaffaadha kana fa'a jiraanna wanti akkanaa ofiin miidhina yoomaan dhiisaa Adian dira fi jaarsa jaarti addaan baasaatti naan jedhira waanuma jiru sinii muchira na kanaafuu dhiirri akkana siniin ta'u dhiisuu qabdan naxibii sadaffaamoo kan mana keessa waliin jiraatan dhiira jaalallee gootanii jechuudha maal seeta mana keessa kan dura yaada kan kisirraa fudhatu ta'e kan dura bakka waa maraa sitti mute deebi'ee guyyaa keessa mucaan sun silkii si dhossee faasoo jalqabe
si faa bakka mana keessa si olii haasa'uu yoo dhiise wantoota biraa wayii sitti agarsiisuu danda'a si galee akkuma kana dura isin mul'isa ta'e silkii si biratti haasa'uu miseejii si dhoosaa haasaa ala bahee haasaa yeroo kanallee dhiirri kun siin ta'u yoo umaan hiiki maaliif waan sin barbaanneef bakka inni gara biraa waan jiruuf qalbiin isaa gara biraa waan deemtee jirtuuf siin ta'u irraa gabaabbadhu si ilaala yana xibii sadaffaadha. Naxibii sadaffaa siniin wantoota akkana dhiirarraa argitan taanaan dhiirri akkasii siniin ta'u. Naxibii afuraffaa maal seetanii? Naxibiin afuraffaan yeroo bilbilaan qara sa'a 24 sii bilbila ture daqiiqaa sii bilbilaa eessa jirtaa bareedduu kiyyaama masiin jedha yoo bilbila damu saniilee sirraa hir'ise sii bilbiluu baatee bakkee bakka yoo ati bilbiltuu iyyuu ndoo mucaasu si walii haasa'uu jibbuu danda'a si galee yoo ati bilbiltuufu si waliin qaaquu dhabuu danda'a si bilbiluu yoo dhiise ta'e si yaaduu yoo dhiise ta'e ka qara daqiiqaa maaliifi woo kasi barbaadu inni yeroo si bilbiluu danda'a yoo kan si bilbiluu sirraa dhiisu ta'e kan guyyaa tokko keessa harka takka yoo si bilbiluu ta'e bakka mucaan kun si barbaadaan jiru already yaada biraa keessa seenee jira. Akkasumas jedhamu guyyaa lama bulee si bilbiluu jalqaba guyyaa sadi bulee si bilbiluu jalqaba yeroo kanallee dhiirri akkana isin ta'u ufin miidhina osoo inni dursee isin miidhin isin irraa gabaabbachuu qabdanii of miidhuu subaatti baay'ee bareeda jedhee yaada. Mul'ile naxibii afuraffaan isaa kana naxibii shanaffaa immoo kan daqiiqaa wal argitan yoo ta'e duraan daqiiqaa wal argitan yoo ta'e isallee yoo kan gabaabsu ta'e kan qara guyyaa keessa siyaasa afuraffaa wal yaaddanii fiiddanii wal bira dhufta hoote yoo isa kan sirraa hambisu ta'e kan qara guyyaa tokko keessa siyaa tokko argitu ta'e guyyaa lama keessatti godhuu danda'a guyyaa sadi keessatti torbaanitti 15tti deemee yoo godhu suutaan si dhiisuu barbaada dhiirri already akkuma inni hime suutaan nama dhiisti malee akka kennaa hundoo daftee nama dhiistu kanaafuu dhiira milikitii akkana isinitti agarsiistu yoo jiraatte yoo ana daba indoo fitee ajaarsaaf jaartaddaas jedhina gada gabarumsi kenna bilbila illee isin affeeruu danda'a warroota rakkina akkanaa qabdan jechuudha rakkina jaarsa keessanii himuu dandeettanii maaliif jaalallee keessanii already warra wal fuudhe sun taane warra waliin fuuneef himaa kanaafuu har'a waa shammoo jaa'isinii himee jira. Barumsa biraatiin immoo bal'inaa walitti deemnee wal barsiisna osoo nun miidhamin osoo nuti isaan jaalannee shamarri yoo jaalatte baay'ee miidhamti rabbi baay'ee bo'uullee dandeetti isinii hubadhaan kana sirriitti bo'uu dandeettanii miidhamuu dandeettanii osoo miidhama kana bira hin geenye garuu wantoota muraasa isinii himee wantoota inni isinii mul'isu keessa maaliif dhiirri kun waan isin barbaanneef waa isin mul'isa waan ta'eef kanaafuu yoowwan akka isa dhiisni inni gara barbaade adeemu anillee iddili kan kee kan si ta'uuf haga bakka san geettuuf wantoota muraasa walii himne wal gorsuun bareeda. Kanaafuu dhiira wantoota akka amma isin himee keessattuu isinitti agarsiis dhiisaa yoowwan rabbi fatiyaatu isiniin jedhe dhiisaa enna dhiisaa kanaafuu maal seetanii waa wayii mucaatti wayiitti jira ture mucaa wayii jaalatti ture na akkanuma daqiiqaa argaan ture wal arguu fi yaadan ture jaalala guddaa ture jaalalli isaanii rabbi maal jedhee si hiba bakka jaalala nama hinaafsisu ture mucaan kun guyyama keessaa bakka mucatti tana jibbi na jibbeena na bilbiltee fatiyaa hin beeka dammoo isaan fatiyaa mucaan kun bar mucaa kana na godhe maamana dhiisii mucaan kun siin ta'u jennaan waan akkaan ittiin hafee oggoo itti fakkaatee ture yeroo saniif dhiisuu diddee booddee bakka waan maan jedheef san ta'ee jennaan fatiyaa biraati duraan aayimtee natu beekee bakka uf qabuu dadhabee na jettee haga booddee irratti anumaayyuu dhiifama nagaafattee dura akka amanna laalaa turte kanaafuu anallee akkasii akka na laaltan barbaadee sun taane dubbii jirtu isin himaa jiraan kanaafuu of eeguu dandeenya dhiirri immoo maaliif nama jibba maaliif dhalaa jibba dhalaa amala akkamii akka qabdu dhalaa amala akkamii dhiirri irraa jibbuu danda'a maaliif dhiirri dhalaa jibbuu danda'a kan jedhu bira immoo suutaan geenna kutaa sanii immoo suutaan
bira ga'uu dandeenya kutaa jalqabaa waan ta'eef barumsa akkana kana jalqabuu kiyya anaaf kutaa tokkoffaadha kuni kutaa lammaffaa immoo itti deebinee akkamitti akka of sirreessuu dandeenyu warri zaarfarkaa qabdan laallee bilbiluu dandeetta lakkoofsa biyya isinii hima meeqa seetanii qabadhaa warri wanna kana hordofuu barbaadan 70 koodii hojii isinii himu wayyana fakkaate duwwaa sagaltamii meeqa duwwaa qabadhaa sham duwwaa asirratti illee isinii barreessa already sagantaa isaa garuu qidaamee wandamu uhudii torbaan irraa jechuun torbaan keessa gizee lama godhuu barbaada yookiin gizee tokko yookiin gizee lama isinii godha itti yaada guyyaa sanbata guddaanaa bilbiluu dandeettan guyyaa akkanaa maal seetanii 70 no likin juras frat duwwaa sagal torb afur akkas ergate immoo meeqa seetanii 70 90 54 48 baqa kanu isinii himu duwwaa sagal torb afur ወይ نزلا بدي بقى أسرع سني بريسو داوي يا رب سني مودن دي أسرع سني بريسا ويا سنا بالبلو قبل اللي سجنتا وراني رم مرياني وكناسو قبل الوقا دي شمرك هنا لك ميد أم تمر بارو دينا تلا كزيتي نتاني بربادو محالا نسيني محالا سلقان إيشو دين دي توان تادي كنافون سنجالة أورتي كينا كان تاتني مون دكي سنو غلطوما ونور دفتاني في اللغة غلطوما سنجالة أورومون كيسكيا مدي كيسنو كان نجبتاني ليان سنجالة كنافو برومسا أجايبا قبنا أماچنا بالله أفيري وانتو ترجرورة اللي وفي كينا والسريسو دين دي نوان تيفسيني غلاغا كنافو سنجالة Naga Natura, I miss you, I love you, bye bye.